Jira jirtu akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordoftan nagaan keenya sinaa qaqqabu. Nuti sagantaa keenya guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jirra isinitti dhiyaadhaan afeerraa keenya. Kanneen faana aartii YouTube fi maatii hin ta'in ammoo faana aartii YouTube subscribe gochuun akkasuma viidiyoo keenya share gochuudhaan maatii faana aartii YouTube taasisaniin jennee kabajaan isin gaafanna. Turtii gaariin waliin qabaadha. Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabduu uummata isaa dhageessaa jiraachuun dhagahamee jira. Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo WBO'n goleewwan Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii jajjabduu diinarratti fudhachaa jiraachuun uummata isaaf abdii akka ta'aa jiru gamasii dubbiin balballoomte ibsitee jirti. Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo akkuma beekamu uummata isaaf waggoota dheeraaf qabsoo hadhooftuuf lubbuu guddaa kafalaa kan ture WBO'n yeroo ammaa kana tooftaa lolaa jijjiiruudhaan shiraa fi akkasuma tooftaa diinaa irratti hubateen aleellaa guyyaa guyyaan diinarratti fudhachaa jiru. Akka abdii diina murachiisee dubbiin gamasii baatee dhagahamaa jirti. Gama Harargee bahan ilmaan Elemoo Qilxuu Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo Harargee dhiyaa keessatti Meessoodhaa fi Asaboot Bordoddee dabalatee tarkaanfii jajjabduu diina irratti fudhateen diinaa hedduu akka galaafatee fi meeshaalee hedduus akka diinarraa hiikkatee dubbiin achi baatee ifa gootee jirti. Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo WBO'n abdii fi gaachana saba isaa ta'uuf yeroo adda addaatti murannoon akka hojjetuu fi tooftaa diinaa irratti hubachuudhaan akkasuma ammoo dargaggoota isaa jala hiriiran sodaa tokko malee hiriirsuudhaan shiraa fi baaf gala diinaa hordofsiisee yeroo ammaa kana aleellaa jajjabduu diinarratti fudhachaa jiraachuun injifannoo guddaa galmeessaa jira. Egaan Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo isa kaleessaa caalaa uummata isaaf abdii bilisummaa isaa ta'ee saba isaa onnachiisaa akka jiruu fi Gooticha Waraana Bilisummaa Oromoo WBO biras akka hiriiran uummata isaa dammaqsaa jira jechuun dargaggoon achirraa dhimma sana nuuf himee ifa nu godhee jira. Gamuma mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa injifannoo jabaa argamtes yeroo dheeraadhaaf Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo Gujii Ba'aa fi Lixaa keessatti tarkaanfii walirraa hin cinne diina irratti fudhachaa jiraachuunis kan beekamudha. Haa ta'u malee Aanaa Gumii Heldalloo keessatti Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo torban lamaaf lola walirraa hin cinne aga hammaatti diina walii wallaansoo wal qabaa akka jiruu fi injifannoo guguddaas akka galmeessaa jiru dhagahamaa jira. Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo tooftaa haaraa fi akkasuma ammoo dammaqiinsa addaa ta'ee fi onnee gootummaan masasaa cinaa dhaabbachuudhaaf qabsoo bilisummaa irratti lubbuu isaa wareegu otoo of duran deebihin Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo wareegama barbaachisu kafalee injifannoo jajjabduu galmeessaa jira. Kun ammoo hunnachiisee uummata isaa kan isa cina hiriirsuu fi akkasuma dargaggoota karaa qabsoo isaaniitti akka deebi'an gochaa akka jiru ifatti karaa viidiyoodhaan ifa godhanii jiru. Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo isa kaleessaa caalaa har'a abdii ta'ee fi akkasuma ammoo tooftaa ittiin lolan akka jijjiirree diinaa adabaa jiru oduu keenya guyyaa guyyaa keessatti isiniif himaa jirra dhaggeeffattoota keenya. Itti dabaluunis injifannoo Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaan galmeessaa jiru kan abdii namaa ta'uu fi akkasuma kan nama jajjabeessu akka ta'aa jiru ifatti mul'isaa jira. Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Dambidolloo, Ashii, Muggii, Shabalii fi akkasuma ammoo gara Begii, Gidaamii akkasuma ammoo magaalaa Mandii akkasuma gara lixa Shaggar Salaalee keessatti tarkaanfii jajjabduu akka fudhachaa jiru oduun gamasii baatee ifa godhaa jirti. Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo shira diinaa kan hubate akkasuma tooftaa ittiin diinni dammaqee isaan eegaa ture jijjiiruudhaan yeroo adda addaa bakkaaf isaaf ta'etti diina adabee tarkaanfii jabduudhaan olaantummaadhaan isa golobee injifannoo guddaa argachaa jira. Tarkaanfii Gooticha Waraana Bilisummaa Oromoo WBO'tti kan rifatee mootichi torbaffaa masaraa mootummaa keessa rafaa jiru Abiy Ahmed yeroo ammaa kana
fuula deeffannaa gara Finfinneetti jedhu Waraanni Bilisummaa Oromoo duula walirraa hin cinnee fi tarkaanfii jajjabduu guyyaa guyyaan galmeessaa jirutti kan riifate eegdota isaa kana duraa karaa keessaan eegan yeroo ammaa kana eegdota hedduu dabalachuudhaan naannoo masaraa mootummaa kan jabeessanii eegu akkasuma immoo galma magaalaa Finfinnee irratti waraana isaa roobsee akka eegaa jiru sodaa akka qabus keessootii dubbiin ifa gootee jirti. Tooftaa fi akkaataa lolaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan gaaffii itti ta'ee fi akkasuma immoo uummataan isintuu gargaaraa isintuu baagala keenya hima jechuudhaan gooticha Waraana Bilisummaa Oromoo adamsuurraa of adabanii yeroo ammaa kana uummataa fi dargaggoota magaalaa keessatti argan ajjeesuu fi hidhuun itti fufee jira. Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti dargaggoo maqaa adda bilisummaa Oromoo yookaan ammoo shanee jedhu waamuudhaan yeroo ammaa kana hidhaatti guruu hidhaa kiyaa baasanii ajjeesuun kan baratame ta'aa dhufee jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo uummata dararuun gara Wallaggaa lixaa fi baa akkasuma ammoo Shaggar lixaa keessatti haalaan akka uummata yaaddessaa jiru uummati iyyachaa jira. Haa ta'u malee shirni bilchiginnaa kun yeroo aangoo isaa dheereffachuudhaaf wanni hin godhin hin jiru. Guyyaa darbee gooticha Waraana Bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhuuf ji'oota dheeraaf kan gaggeessaa ture sirni bilchiginnaa waraanni isaa yeroo ammaa kana garuu gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo otuu isaan mana hin ka'in itti dhaquun nagaa akka gaafachaa jiru dhagahamaa jira. Sunis abdii kan murachiisee fi waraanni hedduunis gara sanaatii fuula isaanii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti akka deeffachaa jiran dhagahamaa jira. Lolli naannoo Tigraay fi Abiy Ahmad gidduutti gaggeeffamus jabaatee itti fufee jira. Akkuma beekamu lolli waggaa tokko lakkoofsisa kun beelaaf uummata miliyoonii 5 ol akka saaxilee fi lubbuun namoota 60,000 akka darbe addunyaan gabaasaa jira. Yeroo ammaa kanatti humni Tigraay fi humni naannoo Amaaraa akkasuma ammoo waraanni Abiy Ahmad humna isaa sadhumaadhaan akka wal dura dhaabbachaa jiruu fi lolli guddaan daandii hundaan akka adeemaa jiru dhagahamaa jira. Akkuma beekamu addunyaan lola labsii dhaabaa fi karaa mariin akka xumuratanii waamicha karoota adda addaan godhamaa ture Abiy Ahmad kuffisuudhaan gara lolaatti filannoo godhatee ce'ee jira. Egaa guyyaa sadan kana egaa karaa droonii fi akkasuma jeettota waraanaan bakkoota TDF yookaan immoo waraanni Tigraay qabatan hunda egaa aleelaa ture booda yeroo ammaa kana immoo waraana dhiyeenyaa kana leenjisaa ture hunda karaa hundaan akka gara Tigraayitti duulchisee waraanni guddaan akka adeemaa jiru miidiyaaleen addunyaa gurguddoo wal harkaa fuudhanii gabaasaa jiru. Lola kanaan keessattis namoonni nagaa hedduun akka qeerraa buqqaa jiranii fi kanneen jumlaadhaan ajjeefamanis akka jiran miidiyaan wal harkaa fuudhaa jira. Gama nagaa yookaan immoo gama beelaan ammoo daa'imman hedduun akka lubbuu dhabaa jiranii fi karaa Tigraay keessaan ammoo rakkoo nyaataa dhabiinsaarraa kan ka'e lubbuun namoota 800 olii ammaatti akka darbee jiru dhagahamaa jira. Egaan Abiy Ahmad filannoo isaa dhuma waraanaa godhee yeroo ammaa kana droonii kadhatee fi akkasuma meeshaalee hafan akka taankii fi boombii akkasuma ammoo dushqaa kanneen hojjechuu didanii dhaabachaa turan hunda walitti funaannatee lolaadhaaf amma of qopheessee lolatti seenee jira. Guyyaa har'aa kanatti lola akka gamasitti waraana isaa hunda akka bobbaasee jiru karaa miidiyaalee hundaan akkasuma karaa miidiyaa mootummaa dabalatee ifa godhamaa jira. Itti gaafatamaa Command Post naannoo Tigraay akka jedhetti sirni mootummaa bilchiginnaa waggaa 10 aangoo shiraan fudhate kana dheereffachuudhaaf Tigraayin balleessuuf yeroo ammaa kana waraana hirra keessoodhaa fi jalaan agaa humna qabu hunda gara Tigraayitti bobbaasee jira jedhe. Haa ta'u malee Tigraay garuu sana hunda waan beektuuf yeroo ammaa kana qophii gootee eeguutti jirti. Waraana egaa guyyaa 3 karaa xiyyaaraan nurratti roobsee booda yeroo ammaa kana ammoo humna isaa cufa fuudhee karaa lafoodhaan nutti eegalee jira. Nutis ammoo deebii laachuuf irraa
nuti sammuu deebii laachuufitti kaanee jirra jechuudhaan karaa miidiyaadhaan dubbatee jira. Haa ta'uutii addunyaa yeroo ammaa kanatti waa'ee lubbuu namoota achitti beelaan rukutamaa jiranii fi qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'uudhaan akkasuma jumlaan du'aa jiraniif tarkaanfii tokko akka fudhattus karaa social media yookaan ammoo karaa miidiyaa CNN, BBC fi kanneen biroodhaan akka ifaa godhaa jiran dhagahamaa jira. Akkasuma Eurooppii Yuuniyooniin illee akka lola dhaabaniif torban 3 laattee fi turte. Haa ta'uutii malee Abiy Ahmed sana dhiisee lolatti akka seenee jiru addunyaan irraa dubbataa jirti. Abiy Ahmed egereen isaa akkam ta'a, egereen biyyittii akkam ta'a isa jedhu ammoo yeroo ammaa kana waan ifa ta'ee jirudha. Egaa uummanni Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo marti ejjennoo diinaa irratti dammaquu qaba jenna. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftooti maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundi galatoomaa isiniin jenna. Kanneen ammoo maatii faana aartii YouTube hin ta'in ammoo faana aartii YouTubein subscribe akkasuma ammoo bakka alaarmii qabdu tuquudhaan sagantaa keenya guyyaa guyyaa hordofaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Egaan sagantaa keenya har'aas irratti golomnaa sagantaa keenya addaatiin yeroo biraa walitti deebina. Amma gara xumura sagantaa keenyaatti isin geessina. Sagantaatti aanuu aga walitti deemtu isin immoo nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana. Egaan kanneen faana aartii YouTubeif maatii taasan galatoomaa isiniin jenna. Kanneen maatii hin ta'in ammoo faana aartii YouTubein subscribe akkasuma viidiyoo keenya guyyaa guyyaa share gochuudhaan wal biraan nuuf ga'aa isiniin jenna. YouTube keenya subscribein yoo nu guddistan nuti illee sagantaa keenya jabeessinee itti fufuu dandeenya walaa gargaaru isiniin jenna. Galatoomaa.